Birrii 15 kanatti gurgurtee? Egaa kanaan maal bituuf ture tun si arguu baadde? Daaboo sadii bitee galu. Qursii nyaatteettaa? Maali? Misaa hoo nyaatteettaa ishii? Kaleessa amma maalitti faxartan? Maalitti faxartan? Daaboo gogaatti faxar. Isitu bitee galee? Mana barumsaa naqu yoo argame nyaadhee naqa yoo waan argamne gabuutiin naqu achumaan addaan kutee barumsaatiin kutee achumaatiin beela'u achumaan barumsaa dhiisee achumaan sawaakii nagaduu jammare achumaan daaqoo lama bitadhe. Akkamitti jiraattu meeshan? Akkamitti jiraattu? Asii duukaa deemnaa sawaakii yoo argame nagadeetti kennee yoo masgiida dhadhee kaartoonii makiinaarra buuseetti kennaa achumaan waan argee bibbitteen gallee nyaannee bullee qaammoo ganamaan yoo haadha beekamu immoo katamaa dhannee yoo arganne nyaannee. Sawaakii jechuun rigaadha. Rigaa sana eessaa fiddaati? Baddaadha. Sana kaabaa baddaa. Ayitee murtaa? Meeqatti gurgurta? Birrii 2. Rigaa guyyaatti rigaa meeqa gurgurtee oolta? Yoon argadhe 30-20. Birrii 20? Birrii sanaan maalitti goota? Ittiin kenna. Waan bittee naan irbaata nyaannee gubu. Isiinoo maal hojjetti? Asiin deemu karatti. Magaalaa waan keessa? namni itti kennu kennite. Ati kutaa meeqa barataa turte? Kutaa 2. Ammoo? Ammoo namni iseetiin baradheetiin nan barataa ture addaan kute. Maaliif kutte? Rakkinuma keenyaa kun kuteetii beelaanu waa dhabameen naannatii mana teenyu waa dhabameen naan dhiisu. Nama nu gargaaruudhaan. Waan nyaattan moo? Guyyaa isin waan nyaattan dhabdanii agabuu bultan jira? Wallaahi? Wallaahi. Raamadaana kana mee akkamitti soomaa jiru mammaan kee? Agabuu soomara suurii yookaan qanii tokko qaba. Kaleessa amma maalitti faxartan? Maalitti faxartan? Daaboo gogaatti faxar. Isitu bitee galee? Amma ammaatti birrii meeqa hojjette taarra? Birrii 15. 15? Birrii 15 kanatti gurgurtee? Egaa kanaan maal bituuf ture tun si arguu baadde? Daaboo bitee galuufa. Daaboo sadii bitee galuufa. Barachuu barbaaddaati? Barattee hoo? Baradhee akkuma ijoollee namaa baradheetiin barumsa fixee darajaa irra bahee jaalladha. Too barattee guddattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Haadha keetii. Haadha koo akka manaan baane. Maaltu sitti dhaga'ama amma yeroo haati kee aduu keessa deemtee akkanatti kadhattu? Amma fakkeenyaaf miilla duwwaa deemtu uffanni keessan ciccitaadha. Maaltu sitti dhaga'ama ala kana? Itti qabeenyaa qabe kan haadha koo akka aduu keessaan deemsite. Natti dhaga'ama. Umriin kee meeqa? 4? Qursii nyaatteettaa? Maali? Misaa hoo nyaatteettaa ishii? Barumsatti hin gallee? Barachuu barbaaddaa? Si galchinu nuti mana barumsattuu si galchine hin barattaa? Maqaan kee eenyu ati? Haati. Zara. Ijoollee afaan kana qofa qabdaa? Abbaan manaa kee hoo? Abbaan manaa kootiin irraadha. Akkamitti jiraachifattare ijoollee kee kana? Ijoollee kan koo harka namaa ilaaleetu nan jiraachifata. Mana kana kireeffattee jiraattaa? Mee maali rakkoon kee mee maddume? Rakkoon koo mana tokkoffaan. Mana kiraa keessa jirta? Mana kiraa keessa hin jira. Ijoollee kee maaliin jiraachifatta? Ijoollee koo kadhadhee harka namaa ilaale. Mana namaas hojjedheera. Kanaan duratti ijoolleen dabalamtee muramee qaxaruu didee jinna ciiqee naan daandii irra taa'ee yaa nama rabbii jedhee jiraatan. Dur mana namaa maal hojjetta ture? Dur mana namaa wayyaas namni biddeenas nan tolcha. Waa'is na badeeran harkaa dhumu jennaan dhiisee. Amma nuti haala sii mijeessine hojii hojjechuu dandeessaa? Nagada.
Maal nagaddameetu sii mijeessine? Tumbootaas qabaadhee jedhe biddeenas nan tolcha mana keessa taa'e. Ishi. Ijoollee koo aduu irratti baasuu dhiisee qodaas guuttadheetu hin jedhe biddeen nan tolcha. Biddeen gogaa tolchite katamaatti baastee gurguruu moo? Gama sanatti baasii nan gurgura. Gabaa keessas taa'ee nagaduu nan danda'a. Tun qabaadhee bunnaa shaayis immoo tu namni na gargaaru jiraate nagadachuu nan danda'a. Hojii wallaalli na rakkadhe ijoollee wajjin. Waan ittiin hojjettu dhabde malee jechuudha. Waan ittiin hojjedhu nabi malee nan hojjedha. Obboleettiin keenya kun Zaaraa jedhamti. Ijoollee ilmaan yatiima 4 walii rakkatti. Akkuma tasaan daandii irratti itti dhufe rakkoosii ilmaan ishee dhiiraa lamaanii fi intalli shamarran durbaa kun mucaan durbaa kun himteetti. Kun daa'ima waggaa lamaati waa dubbachuu hin dandeessu. Rabbiif jedhaati bira dhaabadda. Zaara. Nigaa Anabdii Geetaachoon jedhama. Inni obboleessa kooti Abdusalaam Warqooti. Ramadaana kana keessa namni keerii barbaadu namni sadaqachuu barbaadu abbaan dandeessee haa gargaaru. Aniif inni immoo waanuma qabnurra kunoo birrii 800 kennina. Kanaan guyyaa lamas taatu daabboo ittiin bitattee nyaachuu dandeessa. Ijoollee gati abshir. Rabbiin isin gargaaru. Laamee? Rabbi isin gargaaru. Kanaan ijoollee keeti daabboo siti biddeenis bituu dandeessa. Guyyaa lamas ta'uu isin bulchuu danda'a. Aduu ittiin bahin guyyaa lamaan kana inshaallah yaa rabbi jedhe nama si gargaaru haala isin mijeessina. Isin rabbi umurii keessa na dheeressu. Rabbi isin jiraachisu. Gaa rabbi.